wanni isin naa kaaftan leenca. Hai. Bar leenca akkam fakkeenyaatti nu Reefu fakkeenya nu goote maal nu jaasa? waan fakkeenya goote waan irratti nutti mun qabdu. Egaa. Hai yoo kaasa yoo dirqii ta'e ni kaafna. Manni sodaatte. Leenca kaasaa isin hin jedheemi. Leenca kaasaa hin sodaattani. Ni sodaatte? Nakki sodaachuu osoo hin ta'in. Yoo sodaanne reefu kaasi nutti himi. Yoo sodaanne kaasi. Nutti himi ta'uu Leenca qaba. kaasaa jedhe. Leenca kaasaa. Niin kaasa maali? Dhuma faallaa isaatti osoo inni na gaafate silaan jijjiira ture. Asin na gaafate. Ammoo adii sirraa qabadde. Ilma haadha xiyyaa wallahi garuu wallaalaa wallahi siifin dalaguuta. Kadareetti korojuu bartee. Kophee korojuu ta'u. Illee wanni amalaa dha malee. Daawwattoota keenya. Ilmaa uumaa wayita akkanatti ilaalu Abdulaziz waan biraa wayii waan hin jirre wayii leencaa miti waan mana kaasaa jiru fakkaataa irratti wayii. Daqiiqaan keessan dhumatu jira. Hai.